خدير سنة أسد ديبيه بحري قرتي كنا فنيان سالة رفر رجود جرو قرتي أمو ورا كونا تي ورا كويسي تتكني بيتا إسين جارسي سي هدا سنة توما جبه سجرتي بدل سلا فستو اتجبه سجرتي بدل سلا فولا بحر دابته أبا الماني تنا قدي سي بحر كينيا جنا دونغور خنيتي مالي إسين مال أيوة أسرتي إسين مال أماني ما قلت سن asirratti ma amuluu kaafee wanta kadhaama hin dogongorin karaarraa illee maqineen siinja maaliif jennaan fatiyaanii fi bahar kanuma beetan rakkoon dilan akkanatti isin rakkitee gartee maali mana isaaniitii fi bultii isaanii tan hedduu seentanii waamee qaalaa itanii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdan jirtanii baga jiraattan jecha nutis jirra alhamdulillah kunoo as geenye bakkuma jirtanitti salaamtaan keenya to'onneerraa burqitee sinaaree qabdu jecha. كنا دشاني لبني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تافي خبزنتو تخينيا جر جرتو سنين جتشادا بكم جرت نت نجيني في فيان سنفانا هاجراتو سنين جتشادا الحمد لله حدفنا دي بنت رجاء الرانتنا أي ست أركمتها فوزيا جتشون كيسان نولتن الحمد لله قوان كيس دبري سنو بيتن سنون دخيس دبري الحمد لله وجاويتن كنون اللي بني فتيا برتين أركمات شودا فتيا الرئيسين في جيتيو نرالو دفته نبرة دفته الحمد لله فايته قالني خربيتي أما كنا نقول له تيجي وقلتين تيجي قالي أكسي الحمد لله رلي وايت كتكاف نبرة دفته أكسي فيديو اللي ورا بفتر كمية مالي في جتة فتيا برا نمني لعبتشون جرو نمت فتيا برا لعبة يش جتة نم كومنتين نالكا الرهيدون فتيا برا لعبة قالت ما أردفتها كوجم توتكية لقى نمني لفجرة فيديوز كان مريت نمجرا كاميروس نمجرا فوزيان سارة نمسين راتوك عرف فتيا جنا جرا جتتي كنو ندفتي جرتي مالف مشاكل لي تجرو كان سكوبا قبدي ملوكا كفتيا دالتشاولتو فتيا نمني جيسي جارو أكنا متوقعت جا نمنو جيجرو قمتشو في قداس ركو في بلس وجمع دا قدتا جتتي رفته أنا قالوا برتا ملوكا كان ننديبو مالف ملوكا نبيتا أفان ملي أفان قبدو قالوا أنا بالنسبة لي دامتي إسين على يتواني قال بيسي على تشاورس دبيتين تديسيو أيوة وان في الدنيا لا لا تاو تنجرا إيبو تنجرا akkasii qotee teenya dubbileen teetis afaanitti qaba amma waa'ee dhimma kanaatti irratti jechuudha anna yeroo duraarraa ka'ee gartee dubbiin tuni asbaanee gaa dubbachuutu gartee xiqqashoo afime manguddummaa fixaa namaa fixaa jechuutu asiin nu hafe tarqaa duraati yeroo dura gurbaan eegila sanillee naafeetii waliin xuunnee turre dubbiin dubbii dhiiraatu harkaa qabaa duraan gaattu qabni jalqabarraa ka'ee sirraa eegalame sirraani gartee oduu sanirraan dabaree gartee akkasi baaruu gaa rabbii haadhiisu alhamdulillah rakkoo sanuutu keessa dabaree akkasitti isaanii waliin bahanii gaamma dhiiraa harkaa qaba dhiirtuun fitti manguddoonni fitti jechuutu asiin nu hafe sanuma keessa odoo waliin deemtu gaaduu waliin deemtu dubbiin gartee bakka jabduu irra geessee guddattee as geessee sadarkaa tana geessee jechuudha ani hedduu takka waan ajaa'iba natti ta'e yeroo duraasan gurbaan kun maaliif akkanatti dubartii ta'a maaliif akkana fatiyaa tana keessattuu fatiyaa jechuu kiyya hamtuu takka irraan arkin jechuu yeroo hedduu yeroo lama sadii odoon ta'in yeroo hedduu waliin jirra dubartii kanaa tana maal rakkoo maal irraa qaba inni cinqii maal irraa qaba isna rakkoo irra dhiyeessaa jettee sammuun hedduu na jeeqamtee turte ani haadha mana isaatillee viidiyoo irratti arguu malee qaamaanis waliin dhiyaannee hin beeknuun. jechuun ture yeroo san dhiiroo haati mana isaatuun eeseerti maaliif gurbaa kana hin qabne warra kanarraa maaliif gurbaa kanatti hin dubbanne je'eetiin ani baramma isii viidiyoo irratti as baata kana oduu isiin as beeyin sammuuti yana nyaachuu turte jechuudha. Gaabii nama hedduuti bara gaabii ta'e qofaa miti gaabii nama hedduuti amma as deebitee gizee viidiyoo keessatti ajaa'iba takkan isiin ni jirti lubbumaan jirti intalma dhalaati odoofati as beeytu wal beeytaniin isin ilaa addii sanii jaarsi isii hojjetee hundatti dhiiftee amma as baatee ansilaa karaatiin jaarsa isiitis qabdee gartee rakkoo san keessaa illee baaftee nageenya tabuutuun irraa eegee haadha mana isaadha maaliif rakkoo deemu jirtu kanarraa ati beeytu takkasii amma yeroo akkasii isiin ol baatee dhaadannaa keessee itti gurbaa mana kanarraa bachiiftee jechuudha Khadiir deebitee dhaadannoo ajaa'ibaa san keessee hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya mataa na nyaatee dubbii dabadhee jechuu kiyya bar fooziyaati nyaata akka jira barri bara namni wal beeku wal nyaatu ni beekta kasi beeku simida yerootu deemaa waan doorii yeroo deemaan barri kun amma kasi beeku simida
ati amma nama yaanni tokko waa hamtu sitti jaatu. Hamtu sitti jaatu. Kasii wajjin nyaatee kamaalummaa kee garaa kee baree hammeenya kee fi tola keetti si baree addaa si baaseeti karaa miidhaa garaagaraa garuu yoo ilmi namaa si midhaan yoo rabbiin si miine malee waa takka hin taatu. Mulukaan dhugaa akkuma ati jette nama hedduu gaafattee yeroo san eessa jirti jaartiin isaa sun jaarsa fi akka qabuu dadhabdee nama jaal. Duraan gaafa rakkoo waan isin ustanii beektaa yeroo san maallaqa guddaa as deemuuf jirani beektaa yeroo san uste yeroo jaarsi qabee hidhaa san immoo maallaqni sanis jiraare duraan waan galiin seenuuf san irraa dhaabbate. Fatiyaa namni ilmi namaa tokko akka xiyyetti jechuun akka namaa odoon ta'in galiin feetee waan haasentu maallaqa kana bakka irraa inni dhufu odoon beekin ammas badii abbaan mana kiyyaa hojjechuu jiru odoon beeku rabbiillee natti hin fidii waan akkanaa. Odoon dhaga'u haya jeetu mana hayyamu. Bar ati fooziyaadha. Namu akka bifaati keessa soladda. Ammoo waan ajaa'iba natti dhaadannoo isiidha. Dhaadannoo ajaa'ibaa dhaadattee nin dhiise dhiiroo dubbita nama guddoo hin duseentee fetti. Amma nutis waan keessa turre agarteemi mee afi jechumatti hin jire malee garaana nyaachuu jirtu dubbiin tun. Yeroo isiin as baatee dhaadattee san duba ajaa'iba natti taateetiin nama fudhadheetiin isuma sanuutti dhaqee akkam taatee michoota kana dhaadattaa maal taate akkam isiin fakkeenyaaf jettu. Nama meeqaan nu duuba jirraa ganaa maal baharii mitiiti Fatiyaa akkas goonaa jechuun siisan akka waan duru gooteen na fakkaatteen yeroo isin jecha san jette hedduu takka na danda'irti. Isin maali? Asirratti ammaa nama gootu san eenyu isin? Asirratti maamuluu kaafee waan takka dhaama hin dogongorin karaarraa illee maqineen siinja maaliif jennaan Fatiyaanii fi bahar kanuma beektan rakkoon dilan akkanatti isin rakkitee gartee maali mana isaaniitii fi bultii isaanii tana hedduu seentanii waa meeqa laayitaniif kunillee ganaa baruuf teenya rakkinuma isaan kana gartee akkana isaan iddoo dhiibee badala silaa maashaallah jettanii ija hamtuu irraa haa qabu jettanii obboleeyyan keenya jettanii jettee maashaallah irraa jettanii hamtuu biraa ta'e isaan malachuu miitee ilmaan isaaniitti dabartu yaadu jirtan ammoo yaanni ati yaadu jirtu kun mulluqa gonkumaa bakka siif hin gahu. Akkuma ati jette san namaan nu duuba jira akkuma ati jette sanitti bahariis ta'e dhiira meeqa dhiira kumaatamaa duuba jira. Kophaati jaan itti gubaddaa inni haa ja'u laakiin dhiira kumaatamaa duuba jira arrallee barullee duuba jiran akkuma ati duuba jiran sanitti nutillee Fatiyaa bira jirra. Atis obboleettii teenya Fatiyaa illee dhaadachuu barbaadu garuu namni nama dhabeen jiru. Hin dhaadatin namni nama isin barammoo waan agarsiisu jirti ni beektaa akka waan ati nama takkeef cinaa hin qabneetitti namaatu na duuba jira. Ahaliin kiyya kanoo nama hedduu sahaboonni kiyya arraa ni beektaa. hiriyoonni kiyya guutuudha. Arra maal isin as bahe ni beektaa. Dhaayibaati ammas bakka takka isin xiqqashoo rakkina qabdina fakkaate yeroo silaa ilmoon isii fuudhamte sanii ani abbaan mana kiyyaa hidhaan irraa jiraate rakkoo dila kana laaqee jechuudha. Karaan itti isa baasuu yaala malee taa'ee namaaf hin dhaadatu duraan dura rakkoo tanaan akka isin itti toltu yaada malee dhaadannoo irraan dabartee micaan fuudhamee Fatiyaa bira jira micaan miidhamutti hin jiru mana Fatiyaa. Harku jaakuna agartee amma dubbachuu hin jiru taphachuu jira. Nagee isaatiin jiraachuu jira maashaallaan. Bara Fawziyaa isin dhugaadha nama hedduun nama ana qofa miti jira nama hedduudha jette nuti haa ta'an nama hedduu dhugaa gareen isaanii akkuma beektonni jiranii garuu namni nama dhabee hin jiru alhamdulillah rabbil alamin namni namarraa dhalatee saba qabaa dhiiga qabaa ani Oromoon balloon na cinaa jirtitti ni beeka. Ammas kun hiriyoonni alhamdulillah akka isin dhalattus as baasee dhalachuus hin fadhaan. Mulukaaf ni hundaa'e mulukaaf ol bahee maaliif nama wallaalee wajjin wallaalee. Jecha takka takka isin jettu barra. Siyaasa onneessi guutaa garuu nama wallaalee wajjin wallaaluunis rakkoodha. Akkasuma dhugaa. Isirraa beektu ta'anitti taa'udha. Rabbi isi abeessisu isinis karaa hamtu deemu jirti fiifu. Karaa jallaa deemu jirti rabbi si haqa jechuun waa'een du'aayimaan isi godhaa deebi'ee. Maaliif na rifachiisti wallaaltuudha. Wallaaltuu wayii wallaalchuu jira isi. Saniifuu. Bakka itti amma isin maal rakkoo qabdi jee bakka ilmoo sanitti. Ani ilmoo waan fedhe dhiisee ani Khadiirii fi Khadiir sanuu fidee as kaayetiin Fatiyaa jedhiifamaati. Ilmoo tiyya naa kanni abbaan mana kiyyaa sanillee nageenya naa baasaa jeetiin dhufee nama kana nageenya buusa malee. Fawziyaa namni rakkoon ni beektaa namni ilmoo ma'anaa ilmoo beekudha dhaluu qofaa miti. Amma isin amma ta'e ilmoo sana. Irraan kan walli bakkee jiru kana abdattee ta'uu hin beekne. Wanta akka waan abdata rabbuma. Bakkee jiru kana narraa miidhan waan akka godhan jettee abdattuu hin beeku. Walaa Fatiyaa ilmoon guyyaa tokko alas irraa bulu. Ani amma akka kiyyaatti ilmooti jedhe mataa muraa kiyya.
lubbuuti yafdatee ilmoo kiyya gaddeessan. Amma yoo fakkeenyaaf hamma feetillee ati nagee nam himmiitu fatiyaan baaris ilmooti himmiitu jedhee yoon hammaan fadhe si amanee hojii kiyya yeroo muufiin nu idduu jiru kana halkan rabbii gachiisee hirribni nan qabu. Garaasi kana ajaa'iba. Badala ta'e garaa nagee qabdise garaa nagee qabdee mujrimaa waan amma ani silaana taate lubbuu tananii dhaba ilmaan kiyya. Beekama. Maaliif ilmaan kiyya jechuun waan itti madaaluun qabu waan addunyaa kanarra. Waan itti lafa qabdu ammas namoonni waan itti madaaluun qabu ilmoo fiitiin maaltu madaalamaame. Isin bar waan biraa haasoo ittiin feesee amma san hundarraa ho'anii rakkoo isin akkatti fakkaate siifin hima namticha isaan maarree jaan kana waa hunda inni harka isaatti galfatee waa hunda akka beekaa godhanii hin dandeemu. Subhaanallah rabbii beekaa. Hin dandeemu abada. Akkasitti fakkaate. Wallaalummaan ijoo kana kana anaa si fidaa jaanii fedhe. Anammaa yeroo sanitti maaliin jee dhugaadha bahar harkatan akkatti harkataniifu miidhan ammoo fatiyaanis akkuma dursanii miti maaliif duraa wajji nyaatanii wajji dhugdaniiti jechuu kiyya akka isaan isin shakkinetti seentanii bahar miidhan ammoo namni bakkuma san hin taa'u ofirraa harka waan takka isinis nama maashaallah nama waa hunda beeku tana keessatti waa hunda waan agartuuf deebinee ganaa rakkoo akka gartee bahar irra goonee san gartee fatiyaas gooneettanii akkuma nama godheetti ilaalamtanuu amma yaaddan ammoo godhamuuf illee teessu isinuma garagaluu teessu waan isan waan beekuu qabdaniin. Rakkoon namni giziyaati callistu taate gowwaas. Kanuma waa beektummaa sen se'anii bara. Ammas yeroo nama nagaate amma miskiinummaa yeroo takka simiti. Gara laafummaan simiti. Akkasuma dhugaadha. Bakkuma san nama eegan. Ta'uu lakkeessa. Ati hamtuun sirra hojjedhaati. Toltu na hojjetuun isin jirtu. Hin jirtu. Nama tokko hamtuu sirra deemu jirtu takka abbummaa badee ofirratti hin dhiisu qa. Eewa amma mulukaa. Namni duraan taa'e. Amma mulukaan bakkaan sila dada ooftee waan kana deebistu as deebitee balaa biraatu haasaa. Kuma qabda gaafa san gaafa bal'ootti ergine bal'oon dhaqee jaarsa kennuurraa qabi gaafa jiru. Hin danda'u jetteen jaarsa kiyya qabu. Bara nama waamma tanaa'u jalqabumarraa ka'eetu akka isin duuba jiru naagalee jira. Egaa nuti amma nu galtee yeroo samaa qabu dadhabdi. Arra maaliif iyyiti? Isummaan harka keessaa qabdi yeroo sanuu. Yeroo itti dhaylu sanuu. Amma isin ifa barnu galee jira. Akka isin najjaashna akka jettee tokko na fakkaate ani. Nama fakkaate isummaa qajeelchee dubbii jaaba. Yeroo mana si taa'ee viidiyoo raabbachaa na bilbilan akkasii na arrabsu san eessa jirtisi? Nama dhaqee hojii jaarsaa fi barnaamu nama dhaggeessa. Ni dhageessitu ni beekaati malee. Garuu isii keessa waa jiran. Najjaashnumaa isirraa wayyaadha. Isumaatu irraa ammaatee Isumaatu olii qabaa ammaatee jira. Diluma kanaa'u haalummaan itti hojjettee gartee isin hundinuu marii walii qabdan. Marii walii qabdan ummacaan asirraa baafte sanillee asi deebi'uuf ta'a. Hadir sanii asi deebi'ee baharii gartee akkana funyaan isaa lafa rafarri jiru gartee ammoo waan rakkoo nattee waan rakkoo isitti akka ni beekta. Isin jaarsa isii hidhaa sana ittuma jabeessu jirti. Badala sirraa laaffistu itti jabeessu jirti. Badala silaa fuula bahar dhaabbattee abbaa ilmaaniitiin agadhiisi bahar keenya gana dongora kana ittiin deebi'uu jettu itti jabeessu jirti. Sanillee rakkoo dhimma mataa keetii rakkoo mataa keetii yoo beekachuu baatte san rakkoo mataa keetiiti. Ammoo rakkoo fatiyaatii fi rakkoo ilmaan fatiyaa keessaan seenaa ganaan gartee maarree godhatee dhaadannoo san amma boodallee ittiin deebiin jechuun nilleen jee waan akkana sirraa illee fakkaatu. Yoo waan biraa hojjechuu feete waan biraa hojjedhu ammoo tana hojiin godhatin. Ilmaan si afran ilmaan keessaa bee ilmaan si maashaallah irraa je'i fatiyaa irraa illee gaddaabbaddu naamusa keetiin waan itti jirtu jiraadhu ammoo keessaa bee waa'ee fatiyaa namoonni ati si duuba jirtu nutillee kumaatamaaf fatiyaa duuba jira ni jirraa fatiyaa obboleettii teenya qaalii birallee ni jirra hamma dandeenyutti dhaabbannee roorroo isitti deemtu irraa dhoorkina nuti ittiin dhiifnu roorroo abadan sitti hin fakkaatin namni isii duuba hin jiru. Akkasii galatoomaa obboleettii qaalii garuu nuti isiifillee dhaadachuu miti isii barbaada isii qabaanna mana sii dhaydee isii bira teenyee viidiyoo akka amma maruu jirru kan mana sii dhaydee marreete wanti godhuu ni dandeenya garuu namni kun hanga xiqqoo ol dhaamsa ni dhaabbatu mun dhaabbattu amma dubbii gabaabduu. Anuma dubbii gabaabduuti bara. Keessachi hin deemin dubbii ganaa gahee siin jechuu kiyya waan inni ibsuu barbaadu michoo kophaa jirti imkiin fatiyaa akkas goonaa. An sinjeetiin jira akka nama godheetitti ilaaleen sinjee saniifuu odoo waan takka ilmeen ijoollee tana cinaas walaa fatiyaa cinaas hin baanetti nagee keetiin karaa nageenyaatiin nagee buufnaan nagee buufte muluka yoo nagee buusu baannaan ammoo tanuma tanarra hamtuutitu dabalamaa deema arraan tana gaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Fooziyaan xiqqoo ni aarte miira keessa seente wallaahi maaliif dhugumatti fakkaate yeroo tasgabbeessuutti hin jiraa Fooziyaa. Ani bardubbii isiitiitu haala malee na aarsite eduuta kana aarsite. Namni wallaalaan akkuma fedhe waa ja'a tana wallaalaa jettiin ani bira kute amma isii wallaaltu jettiin bira kute.
garuu yoo rabbiin jeemale maaliif waan takka fatee yoo achi qabdee laalte tapha harsanii fi tan oguu waliin waan laale taate waan walitti taate garuu taane takka ammas itti deebine waan san hojjenna izni rabbitiin illee dandeessa. abadan Akkasi Fooziyaa kiyya galatoomni ulfaaddu isin wallaabtuudha garuu namni ogguma takka dubbin nama oggu takka dubbanne kana tana booda waan isin jettu sisumaa beeka. bar waliin itti ciyaanaa waliin ciyaana kunoo obboleettiin xiyya qaalii har'a kunoo hanganan dubbaddaa jettee haa galatoomtu hordoftaa fi kabajamtoota kiyya kunoo Fooziyaan teenya har'a akkuma agartante dubbiinsi tana fakkaatte namni galuuf yoo ta'e immoo mulukaan ni galteef jeeti yaada. Hanga viidiyoo biraatiin waliin dhufnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.